Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Ana obboleessa keessan Joosii Marabbaati. Fedha Waaqayyoo ta'ee arras dubbii Waaqayyoo waliin hirmaachuudhaa fi kutaa afuraffaa barnoota keenyaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Kutaa darbe keessatti mootummaa Waaqayyoo maalii kan jedhu waliin barachaa turreerra. Namoonni YouTube chaanaalii keenya haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii ifa biyya lafaa ta'a. Share like gochuudhaan immoo ergaan kuni namoota biraa dafee akka inni ga'uu fi share like gochuudhaan nu jajjabeessa. Kutaa darbe keessatti Afurri Qulqulluun nu dubbannu waan baay'eetti fakkeeffameera. Afurri Qulqulluun bishaanitti fakkeeffameera. Yeroo Afurri Qulqulluun bishaan miti. Afurri Qulqulluun abiddatti fakkeeffameera. Yeroo Afurri Qulqulluun abidda miti. Afurri Qulqulluun qilleensatti fakkeeffameera. Yeroo Afurri Qulqulluun qilleensa miti. Afurri Qulqulluun gugeetti fakkeeffameera. Afurri Qulqulluun garuu gugee miti. Namoota tokko Afurri Qulqulluun dhufe jedhanii gaafa kadhatan waldaa keessatti Afurri Qulqulluun gaafa dhaga'amu namoota tokko Afurri Qulqulluun gugeetti fakkaata. Akkas miti Afurri Qulqulluun. Afurri Qulqulluun eenyummeessaa mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa ba'udha. Mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaa nuu ba'u faarfachuu keenya miti. Mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaa nuu ba'u beekamtii keenya miti. Mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaa nuu ba'u qallaba keenya miti. Haala rabaadiyaas. Mucaa Waaqayyoo ta'uu keenya kan dhugaa nuu ba'u Afurri Qulqulluun. Afurri Qulqulluun isa Gooftaa Yesuus dhaqee nu erge sanadha. Egaa wanta kun dubbachuu barbaada. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu faarfannaa keenyaan nu beekamti. Lallaba keenyaan nu beekamti. Ilma koo ilaa isa qeesiidha inni, ilaa isa lubaadha inni, ilaa wangeelaawwiidha inni, ilaa faarfataadha jedhatu hin taane hafuurichaan namoota addunyaa kanarra biiliyoonaan jiraatan hedduu keessaa warra hafuura isaa of keessaa qaban ilaa ijoollee kootti hin jedhu. Har'a immoo mootummaa Waaqayyoo maalii kan jedhu qabxii afuraffaa tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irraa kaanee waliin dubbifannee kadhata gabaabaa waliin godhanna. Akkana jedhaa na wajjin dubbifadhaa. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warra hin komatamne godhee qulqullummaadhaan fuula Waaqayyo abbaa keenyaa dura isin haa dhaabu'edha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa keenya Waaqayyo keenya qulqulluuf qajeelaa kan taate amanamaa kan taateeti. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob durduris abboota keenya dura kan turte barri kan si jijjiirre dhaloonni dhufee darbu yeroo hundumaa gaarummaa kee kan si jajatu namni yaada fooniitiin si beekuu si bira ga'uu kan hin dandeenye ati gooftaa bara baraan jiraatudha. Waaqayyoo ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Si yakkuu keenya si gaddisiisuu keenya cubbuu hojjechuu keenya hin beekne ati Waaqayyoo araara qabeessadha. Amma namoota naa wajjin kadhachaa jiran kanaaf anaaf yaa Waaqayyo araarri kee haa ta'u. Yakkaaf cubbuu keenya hundumaa dhiigalma kee isa qaraaniyoo gubbaatti dhangala'e sanaan maqaa Yesuusiin cubbuu keenya nu dhiisi. Dubbii keessa dhugaa isa qajeelaa isa karaa namatti agarsiisu isa warra du'an jireenyatti deebisu isa warra yaa Waaqayyo gooftaa karaan harkaa bade karaatti agarsiisu yaa Waaqayyo kottuu nu barsiisi. Sagalee isaa ergee boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee barreeffamee jira. Sagaleen kee boolla du'aa keessaa nama baasa. Sagaleen kee nama fayyisa. Sagaleen kee nama jijjiira. Sagaleen kee nama gargaara. Maqaa Yesuusiin amma humna sagalee keetiin kottuu nutti dubbadhu. Amma namoonni sagalee kee kana dhagaa jiran na wajjin yaa Waaqayyo dubbii ana hirmaachuuf jedhaa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin qalbiin isaanii jireenyi isaanii guutummaan tasgabbaa'ee si dhaggeeffachuu sirraa barachuu akka danda'utti ayyaana nuu baay'isati. Amma lolli yaa Waaqayyo namoota dubbii kee kana dhagaa jiran namoota amma na wajjin dubbii kee kana hirmaachuuf jedhaa jiran lolli mana isaanii lolli jireenya isaanii lolli hafuura isaanii irra jiru maqaa Yesuusiin ammaa kaasee gabaa jiru. Harka keessan ol kaasaatiin na wajjin kadhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin ammaa kaasee humna sagalee kanaatiin sagalee kana booddee dhuga ba'umsa dhaga'uun barbaada. Sagalee kana booddee hiikamsa akka ta'uun barbaada. Sagalee kana booddee jijjiiramna akka ta'uun barbaada. Maqaa Yesuusiin humna sagalee kanaan namoonni gedderaman, humna sagalee kanaan namoonni jijjiiraman, waan nutti dubbattu waan nu barsiistuuf ulfaadhu. Har'a sagalee kee nu ergeeti. Kana hundumaa gootee waan raawwattuuf ulfaadhu. Yeroo keenya nu harkaa fuudhi. Maqaa Yesuusiin ameen. Hordoftoota YouTube chaanaalii ifa biyya lafaa Waaqayyotti guddaa gammannaa. Har'a sitti fufnee waliin baran mootummaan Waaqayyoo mootummaa maaliiti? Har'a kan waliin baran mootummaan Waaqayyoo mootummaa qulqullummaati kan jedhu waliin baran. Si'a tokko irra deebi'een tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 13 iddoo kadhata dura waliin dubbifne sanan waliin dubbifanna. Akkas jedha maqaa gooftaatiin guyyaa gooftaan keenya Yesuus qulqulloota isaa wajjin deebi'ee dhufutti garaa keessan cimsee warra hin komatamne godhe qulqullummaadhaan fuula Waaqayyo abbaa keenyaa dura isin haa dhaabu'edha.
Haleluuyaa. Phaawulostu tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 13 irratti gaafa waldaa Tasaloniqeetiif barreessu akkas jedhee barreessa. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus deebi'ee dhufutti qulqullummaadhaan jedha. Fuula Waaqayyoo abbaa keenyaa duratti qulqullummaadhaan isin haa dhaabu jedhee dubbata. Phaawulos asirratti guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu warra hin komatamne, haleluuyaa, warra mudaa hin qabne godhee maaliin qulqullummaadhaan eenyu dura fuula Waaqayyoo abbaa keenyaa isin haa dhaabu jedhee dubbata. Maaliif jedha kanaan jedha Phaawulos? Waldaa Tasaloniqee kanaan maaliif akkasidha? Mootummaa Waaqayyoo keessatti fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu kan namni danda'u qulqullummaadhaanidha. Tajaajila keenya duwwaatu hin taane, lallaba keenya duwwaatu hin taane, faarfannaa keenya duwwaatu hin taane, qulqullummaa jireenya keenyaatiin. Qulqullummaa amma haasaan Phaawulos yookiin dubbiin Phaawulos dubbatu kuni akka kadhata wayii fakkaata. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulloota isaa wajjin, haleluuyaa, deebi'ee dhufu sanatti qulqullummaadhaan isin haa dhaabu jechuun akka eebba wayii fakkaata. Kadhata wayii of keessaa qaba wantichi. Waan ofiin qulqullummaa kana qabaatan miti waan ta'eef. Kutaa darbee keessatti qajeelummaan karaa ayyaanaa, karaa amantii, karaa Kiristoos akka argamu ilaalaa turreerra kutaawwan darban keessatti. Har'as qulqullummaan kuni karaa Yesuus Kiristoos isa argamedha. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa qulqullummaati. Qulqullummaa jechuun isa nuyi kwaalitii jennu. Qulqullummaan kwaalitii isa jennu sanadha. Addunyaa irra keessa jiraannu keessatti qulqullummaa yookiin kwaalitiin ni jennu iddoo guddaa qaba. Addunyaa irra keessa jirru keessatti wanti iddoo guddaa qabu, wanti baay'ee namni barbaadu kwaalitiin jedhu namoota addunyaa kanaa biratti baay'ee barbaachisaadha. Addunyaan kuni, addunyaa irra keessa jirru kuni qulqullummaa fooniitiin maalirra jirti yoo jettan na gaafattanii qulqullummaa fooniitiin yookiin kwaalitii isa jennu kanaan baay'ee fagaatteetti. Maaliif yoo jettanii namni qulqullummaa isa kan foon irratti baay'ee xiyyeeffata. Kwaalitii nyaataa, kwaalitii uffataa, istaandardii mana keessa jiraatu irree kwaalitii isa kan eeggate barbaada. Namni qulqullummaa isa foonii kana irratti baay'ee xiyyeeffata. Isa kana eeggachuudhaaf yookiin immoo qulqullummaa foonii isaa kana eeggachuudhaaf wanti namni hin goone hin jiru. Waan baay'ee godha egaa namni qulqullummaa foonii isaa kana eeggachuudhaaf. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee gaariidhas. Qulqullummaa foonii keenya eeggachuun karaa biraa dhukkuboota adda addaarraa akkuma nu ittisu qulqullummaa hafuura keenyaa hammam eegganna. Qulqullummaa foonii keenyaaf erga mana xiyyeeffanne qulqullummaa rifeensa keenyaa, qulqullummaa uffata keenyaa, qulqullummaa nyaata nyaannu eeggachuun keenya erga amma kana xiyyeeffannoo barbaade qulqullummaa inni mootummaa Waaqayyoo keessatti barbaachisu immoo ammamitti yaaduudhaa qabna. Ammam of eeggachuudhaa qabna. Sababiin isaa mootummaa Waaqayyoo mootummaa qulqullummaati waan ta'eef. Mootummaatti waliin dhaa, mootummaatti waan barbaadan godhaatti galan miti. Mootummichi mootummaa qulqullummaati. Kanaafi akkuma isa kan foon keenya eeggan isa hafuura keenya hammam eegganna, ammamitti yaadna. Qulqullummaa hafuuraa eeggachuun keenya akkuma qulqullummaa foonii eeggachuun keenya dhukkuboota adda addaarraa nu ittisu. Qulqullummaa hafuura keenya eeggachuun keenya immoo hafuurri keenya fayyaa akka ta'u godha. Namni tokko mootummaa Waaqayyootti galuu kan inni danda'u hafuurri isaa fayyaa yoo ta'edha. Foon isaa fayyaa yoo ta'e duwwaa miti. Namni naafa ta'ee mootummaa Waaqayyootti galuu danda'a. Namni jaamaa ta'ee mootummaa Waaqayyootti galuu danda'a. Naafummaa hafuuraan garuu, jaamummaa hafuuraan galuu mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Jibbaan keessi isaa xuraa'eera taanaan, hamminaan keessi isaa xuraa'eera taanaan, waan biyya lafaa hojii dukkanaatiin keessi isaa xuraa'eera taanaan namni jireenya hafuuraasaa fayyaa miti jechuudha. Namni jireenya hafuuraasaa fayyaa miti taanaan immoo mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Jireenya hafuuraasaa fayyaa ta'uudhaaf immoo namni qulqullummaa hafuura isaatii eeggachuu qaba. Gooftaamtu immoo waa'ee kanaa irratti immoo dubbate. Gaafa Fariisonni dhaqan isa gaafatanii tonni keedhaniin utuu harka niqatiin nyaataa jiru. Kanaafuu isaan xureessa. Museen immoo dhowwaa bartoota gooftaatti dhaqanii himan. Wanti gadi lixu naman xureessu karaa mar'umaanii ba'anii inni nama keessaa ba'u garuu nama xureessaa jedhe gooftaan. Inni nama keessaa ba'u kuni haasaa nama keessaa ba'u, jecha nama keessaa ba'u, dubbii nama keessaa ba'utu nama xureessaa. Waa namaa dubbachuutu waa namaa haasa'utu. Kanaaf gooftaan illee waa'ee qulqullummaa kana irratti gaafa biyya lafaarra ture xiyyeeffannoodhaan dubbateera jechuu barbaade. Egaa qulqullummaa inni jennu kun mootummaa Waaqayyoo mootummaa qulqullummaati erga jenne. Gooftaan qulqullummaa nurraa barbaada erga ta'e akkamitti qulqullummaa keenya eegganna? Qulqullummaa keenya akkamitti eegganna? Tokko adda ba'uudhaan. Uumama 12 irra deemne yoo dubbifne Waaqayyo Abrahaamiin gaaf tokko abjuudhaan itti mul'ate biyya kee keessaa, qomoo kee keessaa, maatii abbaa keetii keessaa
bayi jedheen. Bayitii gara biyyaan si agarsiisu dhaqee jedheen. Waaqayyo bayi gaafa jedhuun garuu koompaasii mataasaa akkaataa inni itti adeemu kenneeraaf. Bayi maduwwaa miti. Biyya kee keessaa, qomoo kee keessaa, maatii abbaa keetii keessaa bayi. Eessa dhaqe? Gara biyyaan si agarsiisu dhaqee jedhee Waaqayyo. Har'a namoonni baay'een Waaqayyo bayi naan jedheedhu malee eessatti bayi akka inni dhimmoo mul'ata Waaqayyo harkaan fudhatan. Waaqayyo garuu Waaqa mul'ataati. Bayi deema Waaqayyo akkatti manaa naman baasu. Adda ba'uu inni hin jedhu kun garuu lammii keenyarraa, qomoo keenyarraa tun taane waan Waaqayyo akka irraa adda baanu barbaadu irraa adda ba'u. Waan dubbiin Waaqayyo akka nu irraa adda baanu nu gorsu, waan dubbiin Waaqayyo akka nu irraa adda baanu nu abboomutti adda ba'u. Qulqullummaa jechuun adda ba'u. Isaayyaas 52:1 irra deemnee waliin dubbifannaa. Wajjin dubbisa akkasii nama maqaa Gooftaatiin. Sokkaa achi keessaa ba'aa sokkaa wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Si warri mi'a Waaqayyo baattan of qulleessaa ishee keessaa ba'aatii sokkaa'edha. Haleluuyaa. Sokkaa achi keessaa ba'aatii sokkaa'edha. Sabni kuni biyya ormaa keessa jiru. Seenaa isa kanaa yoo nan kaasee isaatiin nun ga'u. Achi keessaa ba'aatii sokkaa. Wanta xuraa'aa harkaan hin qabinaa. Warri akkamii warri mi'a Waaqayyo baattanii jirtanii hoo haleluuyaa. Warri akkamii mi'a Waaqayyo warri baattanii jirtan achi keessaa ba'aatii sokkaattiin jedha. Egaa maalitti adda ba'an? Kan nu itti adda ba'uu qabnu hojii dukkanaatti. Hojii dukkanaatti adda ba'uu qabna. Ergaa Phaawulos warra Efesooniif barreessee boqonnaa 5:11. Hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee ittiin hirmaatinaa. Hojii dukkanaa isa wanti dhimma baasu keessan jiru. Isatti hirmaatinaa maal godhaa malee bakkeetti baasaa malee. Hojii dukkanaa jechuun hojii daabiloosidha. Hojii dukkanaa jechuun dabarsanii wal kennuudha. Hojii dukkanaa jechuun jibbadha. Hojii dukkanaa jechuun wal ajjeesuudha. Hojii dukkanaa jechuun hojii daabiloos, hojii seexanaatidha. Sababiin isaa nuyi ilmaan guyyaati. Warri machaan halkan machaawedha Phaawulos. Warri soban halkan sobu. Nuyi garuu ilmaan guyyaati. Haleluuyaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu akkas jedheera. Ani ifa biyya lafaati. Haala Rabaadiyaas. Ani ifa biyya lafaati jedhe. Faallaan ifa immoo dukkan. Faallaa Gooftaa Yesuus immoo seexana jechuudha. Daabiloos jechuudha. Isin immoo ifa biyya lafaati nuun jedheera Gooftaa Yesuus Maatewos 5:11 irratti. Oola raadiyaa. Isin ifa biyya lafaati. Kanaaf maqaa YouTube chaanaalii keenya illee asumaanii ifa biyya lafaatidha jechuudha. Waldaan kiristaanaa biyya lafaatti ifa akkasii hin qabdu. Mana keessatti duwwaatu hin taane gara alaatti warra ormootaatti warra Gooftaan beeknetti. Kanaaf hojii dukkanaatti hirmaatinaa. Maal godhaa ifatti baasaa saaxilaa. Inni lammaffaanii qulqullummaa keenya akkamitti eegganna inni jedhu bitamuudhaan. Tokkoffaa Qorontos 6:19-20 baafannee dubbifanna. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii. Isin kan ofii keessanii miti. Haleluuyaa. Isin mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire. Olaanaa baadiyyaa. Isin mana qulqullummaa eenyu hafuura qulqulluu isa kam hafuuricha isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire. Teofeen 20 irraa dubbisa. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessanii waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Ilaa isa 20ffaa irraa kanan dubbachuu barbaade. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf isin kan ofii keessanii miti. Egaa waan tokko dubbachuu barbaade. Addunyaa kana irratti namni waan tokkoof bitamuun isaa dirqama. Addunyaa kana irra namni jiraatu waan tokkoof bitamuun isaa dirqama. Ati waan tokkoof bitamteerta. Namni amma dubbii kana dhagaatu waan tokkoof bitamteerta. Waan bitamteef adda baafadhu malee. Egaa namni immoo waan isa bite tokkoof jiraatu. Garaa keessi biteera taanaan garaa keetiif jiraatu. Waaqayyoof bitamteetta taanaan Waaqayyoof jiraata. Inni kun waan walaaluu dandeenyu. Addunyaa kana irratti namni waanuma isa biteef jiraatu. Egaa gaaffiin koo bitamteettaatu hin taane maaliif bitamteetta? Waan asirra jiraachaa jirtuuf waan bitamteefidha. Garaa keessi bite taanaan garaa keef jiraata. Foon keessi bite taanaan foon keef jiraata. Qarshii si bite taanaan qarshiif jiraata. Egaa maaltu si bite? Gooftaaf bitamnaan adda baatee jiraata. Gooftaaf bitamnaan mootummaa Waaqayyoo keessatti qulqullummaadhaan jiraata. Qulqullummaadhaan jiraannaan immoo mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda qabda. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniitiin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Haleluuyaa. Kana jechuun isinii galaa dubbiin kun
guutummaa dhagna keessaniitiin harka keessaniin miilla keessaniin qaama keessaniin guutummaa jireenya keessaniitiin waan inni ittiin galateeffamu hojjedha. Har'a garuu nuyi waan baay'ee isaa wanti nuyi barreessinee poost goonu waan Waaqayyoon arrabsiisu miti. Guutummaa qaama keenya jechuun mataa keenya, miilli keenya, sammuun keenya guutummaa qaama keenyaatiin waan Waaqayyoon galateeffachiisu hojjedhaa jedha. Qabxiin sadaffaan ittiin isinii xumuru akkamitti qulqullummaa keenya eegganna inni jedhu sadaffaan itti gaafatamummaa dhagna keenyaa beekuu fi bahuudhaan yookiin isa Waaqayyoon itti kenne eeguudhaan. Tokkoffaa Qorontos 3:16 na waliin dubbisa. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufate akka jiru hin beektaniire. Namni mana qulqullummaa Waaqayyoo yoo balleesse Waaqayyoo immoo isa hin balleessa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo dhuguma qulqulluudha. Innis isinidha. Dhageessaniittu? Isin mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaan beektaniire. Namni mana qulqullummaa kana yookiin mana Waaqayyoo kana yoo balleesse Waaqayyo isa balleessa. Manni qulqullummaa kun dhagna keenya. Dhagni keenya nuu kenname duwwaa miti. Nutti kenname. Itti gaafatamummaa dhagna keenyaa kana qaba. Waan har'a qaama keenya guutummaa dhagna keenya guutummaadhaan goonu kanaaf bor itti gaafatamuuf jira. Kanaaf qulqullummaa keenya akkamitti eeggan dhagna keenya kana eeguudhaan. Qulqullummaa kana eeggachuu kan nuyi dandeenyu inni sadaffaan itti gaafatamummaa dhagna keenyaa eeguudhaan, beekuudhaan, baachuudhaan waan barbaanne gochuu hin dandeenyu. Namoonni tokko yeroo waan Waaqayyootti hin tolle godhan, yeroo cubbuu hojjetan, yeroo namoonni deebi'edhanitti maal dhagna kootiin hin godhe miti jedhu. Kan kooti irratti hin godhe miti jedhu. Dhagni kee kun kan kee miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitateera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa qulqullummaati. Qulqullummaa keenya immoo akkamitti eegganna kan jiru waan sadii ilaalleera. Walitti isinii qabaan jira. Qulqullummaa keenya tokko adda bahuudhaan. Inni lammaffaan immoo bitamuudhaan. Inni sadaffaan immoo dhagna keenya kana eeguudhaan. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dubbii kanaaf galateeffannee xumurra. Gooftaa keenya Waaqayyo keenya qulqulluu kan taate ati bara baraan kan jiraattu ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati qulqulluudha. Mootummaan koos mootummaa qulqullaadha nuun jettee nu barsiista. Yaa Waaqayyo qulqullummaatti kan nama jiraachisu hafuura keeti. Amma namoonni na wajjin kadhachaa jirtan amantiin taati na wajjin kadhadhaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri qulqullummaatti nu jiraachisu. Hafuurri akkasiif adda baanu godhu. Hafuurri kee nuuf haa kennamu. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Amma sagalee kanaan namoota xurii cubbuu keessatti qabamanii jiran, namoota dhoqqee cubbuutiin qabamanii jiran, namoota biyyi lafaa yaa Waaqayyo Gooftaa, namoota foonni isaaniitiin waan garaa garaatiin cubbuu keessatti qabamanii jiran, maqaa Yesuusiin amma sagalee kanaan xurii cubbuu keessaa haa ba'an. Humni isaan baasu, humni isaan gargaaru, humni harka isaan qabee isaan baasu, nan baadhanii waan isaan keessaa bahuu dadhaban, keessaan baadhanii waan isaan keessaa bahuu dadhaban kana keessaa, xurii cubbuu kana keessaa maqaa Yesuusiin amma sagalee kee kanaan haa ba'an. Humna maqaa Yesuusiin haa ba'an. Waan isaan qabe kana keessaa, waan keessaa bahuu dadhaban kana keessaa. Haaleluyyaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ba'an. Ammaa kaasee yaa Waaqayyo si kadhanna. Xurii cubbuu kana keessatti namoonni qabamanii jiran haa ba'an maqaa Yesuusiin. Haa ba'an maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ba'an. Ulfinni teessoo kee irratti siif haa ga'u. Siif haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Yaa Waaqayyo waan nu barsiisteef maqaan kee eebbifamu maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Hordoftoota YouTube chaanaalii Ifa Biyya Lafaa. Kutaa taanutti qabxii biraadhaan kan walitti deebinee waliin barannu ta'a. Ammasitti subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii ta'an nu jajjabeessaa isiniin jedha. Like share gochuudhaan immoo viidiyoon kun namoota hundumaa bira akka ga'u godha. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa qulqullummaati. Eebbifama.